Hawwaniif manguddoon kan kiristaanaa kan muslimaa kan waaqeffataa kan pirootestaantii kan addunyaa tana guututti argamtan nagayni kiyya kan onni irraa burqe bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu jechaa barcuma keenya waboo foors guddaa dabbal mootii gaaraa ana odaa bultumi Facebooka kanaan sirriitti na hordofi. Murtii Oromoo angaliifiin keenya nu banamutti asiin dhugaa rabbiitii fi haqiiqaa warra quufee quufa keessa walitti quufee daangaa dabree walitti illee daangaa dabree wal bira daangaa dabruu bira dabree rabbitti diin rabbitti siyaasaaf jecha dabran hundaaf haqiiqaan jirtu isii tana. Yoo abiyyi kufee yoo biltsiginnaan kufee rabbiin jiru rasuulliin jiru quraanniin jiru rabbi kijiba innaa illaa honna ilaihi raaji'uun innaan illaa wa innaa ilaihi raaji'uun innaan illaa honna ilaihi raaji'uun yoo biltsiginnaan kufe yoo abiyyi kufe rabbiin jiru rasuulliin jiru nuti kan dhiiga ilmaan Oromoo akka galaanatti dhangala'uu fi lubbuu miliyoonni ilmaan Oromoodhaa biltsiginnaan badaa jiru biltsiginnaan balleessaa jiru rabbiin jiru rasuulliin hin jiru hin jenne. Kan gartee warra makhluuqa rabbii hiyyeessa rabbii biyya isaanii saamuudhaaf haqa uummata Oromoo saamuudhaaf ilmaan Oromoodhaa dubartiin isaanii nafne kaan mana hidhaa Suudii keessatti azzabaa kaan Yamanitti ibiddaan gubsiisaa kaan biyya keessatti dirree waraanatti erganii ibiddaan gubaa kaan fuula haadhaa duratti rasaasaan dhawaa taan gudee dawaa meeqa hoggaa hojjetaniihu biltsiginnoonni rabbii fi rasuulin jiru hin jenne nuti uummanni Oromoo jechuu keenya kan isin dabballoonni biltsiginnaadha waan akkanaa miidiyaa gubbarratti maqaa islaamaa moggaafachuudhaan jiraachuu rabbiitii fi jiraachuu rasuulaa dirqama ummata addunyaa kana kan faranjiitis ka arabaatis eenyuma irratti waan uumama taate maleeka irrattis jinni irrattis dachii fi samii irratti waan uumama ta'e hunda irratti dirqama kanan fudhadhu kan jedhu yoo ta'e kan dachii fi samiin irratti garagaluudha malee jiraachuu rabbiitii fi jiraachuu rabbii dhabuu kan abiyyi jiraachuu angorra yookaan jiraachuu dhabuun mirkansuudha miti yookaan Oromoon angorra jiraachuu yookaan Oromoon angorra jiraachuu dhabuu kan mirkansuudha miti yookaan Oromoon bilisoomuu dhabuu kan jireenya yookaan jiraachuu rabbii kan mirkanaa'uudha miti. Kana bira dabree maleekaan jiraachuu fi jiraachuu dhabuun yookaan nabiyyiin jiraachuu dhabuun tokkummaa rabbii yookaan toohida tan mirkansituu miti. Rabbiin jiraataadha. Jiraataa kan jiraachisee wanni jiraataa hundi irraa jiraatteedha. Mootii
kana jennee himuudhaaf nama rakkisuudha. Mootii haqa ta'e qulqulluu aziizun baarii hatee malikal quddus katee maalikal mulki zal jalaalul kaani. Kanarratti kana duras lubbuu hedduu galaafne ammas if galaafanne jechuu keenya. Kanaan sabaataan tokko illee ni jiru. Hundinuu rabbii gadi. Rabbii keenyatti duyda gallee ammas Oromootu bilisooma, addunyaa kanatu bilisooma. Dachiidhaatti siin garagala malee. Mee dhaabni fedhe qabsaawwan fedhe yoo rabbiin keessa jiran yoo rasuulli keessa jiran yoo quraanni keessa jiran mee siyaa bilisoomsu. Ilaalcha kana waan qabduuf kaleessaas kaatee abiyyiin nabiyyiidha jettanii biyya guutuudhaan baatanii gaafa harka dho'itan isin harkaa dhahee bilisummaa isinitti dhufte. Ammas isin harkaa dhawa rabbi. Hanga dhugaa rabbii tanarratti hundi keen dhufinitti jiruuf jireenya kan kee bibbittinsee si fixa. Itti jiraas. Oromummaadhaa miti waan feete san bakakkaa san fiti. Deemnattu gad deebiseeti deemi. Dhugaa sitti himee tuma lafa tanarraa badaa. Mee rabbi kadhatan malee mee inumaa rabbii rasuulitti amanu malee abbaan fedhaa bilisoomu. Mee jireenyi isaa qaceelu. Deem barbaaddu wallisummaa tantee fudhadhu badiin. Deem beekamtii narraa qabdu fudhadhu badiin. Kan beekamtii an qabuu fi wallisummaa tiyya hunda caalu rabbiin qaba waan ta'eef qabeenya olii rabbii fi rasuul kiyya. Bada'u. Keessa dabranii kan dhiiramee qabanee hidhatti azzabu kan lubbuu dhiiramee galaafatan ummata takkaa istanjaa godheen beekne kun jiraachuu fi jiraachuu dhabuun yookaan angorra taa'uu dhabuun kan rabbi jiraachisuu fi yookaan kan rabbi angorraa buusuu miti. Guutuun Itoophiyaa kan keetii walitti qabamtee guutuun addunyaa kanaa boollatti naqami deemi. Zulmi. Sila zulmii ta'uu baate sila rabbi dhugoomsite guyyaa tokkotti bilisoomta. Guyyaa tokkotti zulmii waan sitti baay'atuuf kan si hoogganus hattuu zulmii waan ta'eef ati kan qabsaa'us hattuu zulmii waan taateef uummata Oromoo irratti geeriidhaa fi shilmii fi daana'oo wal guurratte daana'oo Yaajuuji Maajuuji lafarraa isin balleessuu ta'a. Isin haamee daana'oo ajaja kiyya gaafa diddan warra zulmii mootummaa zulmii isinirra moosiseetiin gibiraa fi kanaan dhukkee warra isinirraa kaasu isinirra kaayee rabbii haaliqa isinirra kaayee jira dhugaadha. Maal fidda dhugaa sitti himu? Dhugaa sitti himuudhaaf bare boo dhugaa namatti himuuf takkaa kadiira nayyama naman gaafadhu. Dhugaa rabbi sitti himuudhaaf waan tokko hin fiddu jechuudha. An dhugaadhaan bilisoomaadha. Dhugaa rabbiitu bilisoomse. Dhugaa rabbiitu bilisoomse. Dhugaa rabbiitu bilisoomse waan ta'eef dhugaan na deeggari je'ee yookaan na jaaladhu je'ee eenyumaa hin dirqisiisu dhugaa jechee ibiddatti darbamuudhaaf ka qophaa'edha nuti. Dhaggeeffadhu. Oromummaadhaaf ni wareegame waan jette baga wareegamteen zinjamaa wareegamta jee way waaddu. Dhugaadhatti amantee miti eegattee amantee wareegamuu qabda dirqama keeti. Wareegamuu qabna. Wanni gartee maafi wareegamettee way waattuuf hin jiru. Ni hidhame yoo kan jettu taate baga hidhamteen zinjaa kaayyoodha waan ta'eef. Wanni way waadduuf hin jiru. Dhugaadhatti amantee wareegamuun du'uu waan jiru. Yookaan qabsoo biraa dhiisuudha.
Hey.